Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kibxata eebila 25 bara 2017 nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru Waashingtan DC irraa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attamooltan keessummeessituun keessan galgalarraan jaallannee gammadaati. Kan oduu dubbisu antuu jubee horaati. Mataan oduu toorri uummata keeniyaa kanneen filannoof galmaanii xiinxalamuuf jira. Kan hidhaa keessa jiru gaazexeessaa Iskindar Naggaa badhaasa argatee jira. Oduu booda gabaasa qabna. Lammiiwwan biyyootii Afrikaa kanneen Ameerikaa keessatti baratan Finfinnee keessatti walga'ii guyyaa 3 jalqabaniiru. Kana irrattis gabaasa qabna. Qophiin torbanii waa'ee uummata Oromoo shamarree umrii 20mootaa keessa jirtu fudhatee dhiyaata. Maalirratti beekamti? Yeroo isaa eegaa hin dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jecha guutummaa oduu addunyaaf gara tuujubeetti deebina. Kan hidhaa keessa jiru gaazexeessaa Iskindar Naggaa waaltaa pireesii sadarkaa addunyaa biraa badhaasa waggaa kan goota walabummaa pireesii addunyaa jedhu argatee jira. Waaltaan kun badhaasa kana lubbuu isaanii wareeganii walabummaan pireesii yaada ofii ibsuu irratti kanneen gaazexeessota gumaacha olaanaa qabaniif kennama. Kana irratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessatti leenjiif barnoota fudhatan lammiiwwan biyyoota Afrikaa kan irratti muuxannoo wal jijjiiran seminaarri guyyoota 3 Finfinnee keessatti jalqabamee jira. Biyyoota Afrikaa 10 keessaa kanneen walitti dhufan namoota Yuunaayitid Isteetsi keessatti baratan yookaan leenjii fudhatantu seminaaricha irratti hirmaata. Kana irratti ammas oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Keeniyaan filannoo baatii hagayya dhuftu utuu hin gahin dura toora uummata sagalee kennuu biyyattii guyyoota 90f dhuunfaan qorachiisaa jirti. Hayyoonni akka jedhanitti qorannaan kun maqaan namoota 10,000 lakkaa'amanii haqamuusaa mul'isuu danda'a. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf namoota dhiyeessa. Jalqaba waggaa kanarra yeroo qaamni filannoo Keeniyaa lammiiwwan biyyattii sagalee kennan galmeessuu irratti hojjetaa ture baatii tokko keessatti lammiiwwan miliyoona 6 ta'antu galmeessame. Paartileen polotikaa lammiiwwan biyyattii miliyoona 10 galmeessuudhaaf kaayyoo lafa kaayyatanii turan. Ta'us galii sana dhaqqabuu hin dandeenye. Kana gammaatti galmeessame miliyoona 3,700 ta'uu agarsiisa galmeen jiru. Waajjira lakkoobsa uummataa biyyoolessaa ka Keeniyaatiif itti gaafatamaa akka ta'an Saamu'eel Ogola namoonni yeroo baay'ee lakkoobsa namoota naannawaa ta'e jiraatanii ol kaasanii dubbachuu waanuma jiru jechuun ibsan. Galii yaadame dhaqqabuu hanqachuun waanuma dhala namaarraa mul'atu. Ati 10 jettee lakki 8 yoo jedhame kun sirrii miti waan jedhu sitti dhaga'amuu mala. Kunis dhala namaarraa waan mul'atu. Garuu sobarratti otoo hin taane ragaaleef lakkoobsa qabatamaarratti akka hundaa'uu qabnu irra deebi'een dubbadhaa jedhan. Bara 2013 fi bara 2017 gidduutti lakkoobsi lammiiwwan Keeniyaa filannoof galmeessamanii miliyoona 5,300 ol guddate. Lakkoobsi kun amma miliyoona 19,600 ga'ee dhaabate. Kun uummata biyyattii walumaa galatti miliyoona 45 ta'urraa gara walakkaa jechuudha. Jaarmaaleen mormituuf taajjabdoonni siyaasaa hagi tokko waa'ee lakkoobsa kanaa shakkii qaban. Uummanni Keeniyaa irra jireessi kan umriin waggaa 18 gadiiti jechuun ka filannoof hin gahin jechuudha. Kanaaf jecha Koomishinni Walabaa ka filannoof dhimma daangaalee ka Keeniyaa akka dhaabbanni walabaa sadarkaa addunyaa KPMG jedhamu galmee sana irra deebi'ee qoratu ramadee jira. Dhaabbanni qorannaa kun kaardiilee eenyummaaf paaspoortiilee dhiyeenya lammiiwwaniif kennaman dabalee maddeen adda addaatti gargaaramuudhaan maqaawwan filannoof galmeessaman kan irra deebi'ee ilaalaa jiru ta'uu beeksisee jira. Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen baatii darbe daandiiwwan balalii giddugaleessa bahaarraa laaptooppiif kompiitara xayyaara seensisuu dhorkanii turan. Aangawoonnis nageenya daandii balaliif yaadda'uudhaan akka fakkeenyaattis keessumaa haleellaa fulbaana bara 2016 namni haleellaa raawwate daandii balalii Somaaliyaa Daalloo irratti boombii laaptooppii keessatti kiyyeesseen ofiisaa ajjeesuusaa tuqan. Mootummaan Somaaliyaas tarkaanfii addaa nageenya buufata xayyaara Maqdishoo laalchisee ka fudhate yoo ta'u
karoora kan akka yuunaayitid isteetsiif biriteen fakkeenya godhachuudhaan meeshaalee elektirooniksii xayyaara akka hin seenne hin dhorkinuu jedhan. Birgaadeer jeneraal Abdii Anshikr Jimaa hojii geggeessaa waliigalaa kan buufata xayyaara Moqdishoo Adan Aaddee hojjettoonni isaanii caasaa nagaa eegumsaa cimaa keellaa sana keessatti tolchuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaan kaabaa sababaa yaaddoo niwukilaraan kan ka'e gara walitti bu'iinsaatti siqaneennaa jiran kanatti yeroo ammaa Kooriyaa kaabaa keessatti hidhamanii kanneen jiran lammiiwwan Ameerikaa 3 yeroo dhiyootti waan hiikaman hin fakkaatu. Kim Sang-duu kan jedhaman lammiin Ameerikaa hiddi dhalata Kooriyaa kaabaa nama hidhame 3ffaa ta'aniiru. Biyyattii keessaa ba'uu utuu yaalanii buufata xayyaara Pyongyang irratti sanbata darbe qabaman. Kan umriin waggaa 58 Kim yuunivarsiitii saayinsiif teeknooloojii Pyongyang keessatti akkaawuntingii barsiisaa turan. Yuunivarsiitii warra Wangeelaa kanneen dhiyaan geggeessamu yuunivarsiitii dhuunfaati. Kooriyaan kaabaa waggaa 85ffaa waraanni isaa itti hundeeffame har'a shaakala yeroo ibiddi ka'e ittiin jalaa miliqan agarsiisuudhaan magaalaa handaara galaana gama bahaa Woonsaan keessatti kabajuu ishee ministiriin ittisaa Kooriyaa kibbaa beeksisee jira. Kanneen taajjaban hanga tokko biyyattiin meeshaa niwukilaraa hidhattee jirtu kun yaadannoo kana yaalii niwukilaraa 6ffaa yaaluudhaan kabajji jedhanii eeguu haa ta'u malee kun hin ta'in jira. Ayyaaneffannaan kun kan dhaga'ame dooniin niwukilaraa baattu kan bishaan jala deemu kan yuunaayitid isteets Kooriyaa kaabaa innaa seentetti. Humnoonni galaanaa biyyoota lamaanii shaakala waraanaa bishaan odola Kooriyaa gama dhiyaa irratti geggeessamuuf Jaappaan waliin wal ta'anii jiran. Shaakalli humnootii galaanaa kun hanga roobii boriitti itti fufa. Guyyaa kanas pirezidaanti Doonaald Tiraamp seneetoroota yuunaayitid isteets mara waayit haawusitti afeeruudhaan waa'ee Kooriyaa kaabaa laalchisee ibsa iccitiin kenname ibsuufiif jiru. Pirezidaantiin yuunaayitid isteets Doonaald Tiraamp har'a koolugaltummaa seeraan alaa ittisuuf jecha daangaa Meeksikoo irratti ededa kan ijaaran ta'uu irra deebi'uun dhaadatan. Kana kan dubbatan falmiin maallaqa ijaarsa kanaa ilaalchisee bahu hanga xumura waggaa kanaatti akka dheeratu yeroo godhanitti ture. Kanas torban kana hojiin mootummaa tarii sababaa bajataan dhaabachuu malu ittisuuf jecha sabaa himaaleen kijiban ejjennoo koo jijjiiruu kan isaan gabaasan akka isaan gabaasan hin eeyyaminaafii jedhan Tiraamp. Ededi sun daawaa sammuu adoochu nama seeraan ala deddeebisuu dhaabsisuuf ni ijaaramaa jechuudhaan tiwiitarii irratti yaada maxxansaniin beeksisaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana hidhaa Qaallittii keessa ka jiru gaazexessaa Iskindar Naggaa Inistituutii Pireesii ka sadarkaa addunyaa biraa badhaafamee jira. Kanas dhaabbata kanarraa daayirektara kutaa advokeesiif kominikeeshinii ka ta'an Steven Ellison haasofsiisuun Tsiyoon Girmaa sagantaa afaan Amaaraarraa gabaasteetti. Dhaabbata walabummaa pireesii addunyaa 69ffaaf gaazexessaa Iskindar Naggaa goota jedhamee badhaafamee jedhu Steven Ellis. Dhaabbati kun kanneen jireenya isaanii wareeguun haala rakkisaa ta'e keessatti toonafin oguma gaazexeessummaan kan ilaalaman walabummaa pireesii irratti qooda olaanaa kanneen gumaachan walumaa gala walabummaa yaada ofii ibsachuu jajjabeessuuf gaazexeessota wareegama baasan goota jechuudhaan badhaasaa jedhaniiru. Kanas teessumisaa Kopenheegan ka godhate dhaabbata sadarkaa addunyaa ka sabaa himaaf deeggarsa godhu waliin walitti dhufuudhaan ta'uun ibsameera. Iskindar Naggaa maaliif akka filatame Steven ennaa ibsan. We've honored Iskindar Naggaa from Ethiopia in recognizing. Gaazexeessaa Iskindar Naggaa Itoophiyaarraa kabajaa fi badhaasa kana kennuu keenyaaf sababaan tokko seera farra shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa baase yaada uummataa ukkaamsuuf itti gargaarame jechuudhaan yeroo dheeraadhaan mormuu isaatiini. Kana gochuudhaaf gatii baase qaba. Waggootaaf irra deddeebi'ee hidhamee jira. Ammas mana hidhaa Qaallittii keessa jira.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 hoogganoota Qinijjiit waliin hidhaa keessa kan ture haati warraasaa Sarkaalem Faasil mana hidhaa keessatti mucaa da'uudhaan erga hiikamee boodas mucaasaa waliin yeroo ga'aatuun argatiin Iskindir deebi'ee hidhamuu ka dubbatan Steven Ellis mootummaa Itoophiyaa qeequun barreessuusaaf manni hidhaa mana isaa ta'ee jedhan. Carraa kanaan Iskindir akka hiikamuuf waamicha gochuuf akkasumas hojii isaaf kabajaa qabnu ibsuuf badhaafne jedhaniiru. Maatii Iskindir keessaa nama 2 qofatu mana hidhaatti dubbisuu danda'a jechuun ammaan dura raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsite haati warraasaa Sarkaalem Iskindir har'a badhaasa kana argachuu isaatiif gammaduu ishees dhaabbatichaaf ibsitee jirti. Gabaasa kabiraatti ceenaa kanneen Yuunaayitid Isteets keessatti leenjiif barnoota fudhatan lammiiwwan biyyootii Afrikaa irratti muuxannoo wal jijjiiran seminaarri guyyoota 3 Finfinnee keessatti jalqabamee jira. Biyyootii 4 irraan deebi'a. Biyyoota Afrikaa 10 keessa kanneen walitti dhufan namoota Yuunaayitid Isteets keessatti baratan yookaan leenjii fudhatan seminaarichatti hirmaataniiru. Gabaasaa Iskindir Firee Finfinnee irraa erge namoota dubbisa. Sagantaaleef carraalee adda addaatiin kanneen Yuunaayitid Isteets keessatti barnoota yookaan leenjii argatan lammiiwwan Afrikaa biyyoota adda addaarraa Finfinneetti walga'an kun guyyoota 3f mata dureelee adda addaarratti ibsawwan kennaman dhaggeeffatu. Muuxannoo isaanii wal jijjiiruu hidhataaf hariiroollee wal gidduutti uummachuun yaalan. Jalqaba seminaarichaa irratti kan haasawaa dhageessisan eeggattuu ittaantuun itti gaafatamtuun ergama embaasii Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee keessaa Luusii Abot kanuma gad-jabeessuudhaan dubbatan. Help us build a more robust network of the people you know who are similarly doing amazing Namoota isin beektan kanneen akka keessan hojii dinqisiisaa hojjetaa jiran waliin akka hariiroo cimaa diriirfannuuf nu gargaara. Namni isin dhiyeessitan guutummaatti fudhatama jennee amansiisuudhaa baanneyyuu nama daawwannaa sadarkaa addunyaaf carraa argachuu qaba yookaan sagantaa wal jijjiirraa muuxannoo Maandeellaaf ulaagaa guuta jettan akka iyyannaa dhiyeeffatan jajjabeessa waa'ee isaanii nama embaasii keessa jiruutti illee hima. Hariiroo cimaa akka wal gidduutti ijaarrannu nu gargaara. Seminaaricha ka guyyaa har'aa irratti qorannaa duraa ka dhiyeessaniif ibsa ka kennan dhaabbata Cambridge Industries jedhamuuf hojii gaggeessaa olaanaa ka ta'an obbo Saamu'eel Alamaayyooti. Barnoota sadarkaa lammaffaarraa jalqabanii Yuunaayitid Isteets keessatti ka baratan obbo Saamu'eel seminaarichi namoota Yuunaayitid Isteets keessatti barataniif carraatti wal baraniif wal quunnamtii uummatan kabanu ta'uu dubbatan. መገናኘት ራሱ በጣም ከባድ ነው። እንዴት ያገኛቸዋል? ፌስቡክ ላይ ፈልገህ አይደለም ወይ ሊንክድን ላይ wal quunnamuun mataansaa baay'ee ulfaataadha. Akkamitti argatta? Feesbuukii irratti yookaan immoo linkdin irratti barbaaddee miti. Sagantaaleen akkasii ennaa jiraatan namoota kana dudduubbee isaanii, eenyummaa isaanii, dandeettii hojii isaanii, wanna isaan jedhan dhugaa ta'uusaa embaasichi qoratee eega qulqulleeffate booda akka iddoo tokkotti walitti dhufan, akka wal gargaaran, akka yaada wal jijjiiranii fi kanneen biroos akka quunnaman gochuun baay'ee waan gaariidha. Wal quunnamuun ulfaataadha. Namoota yaada tokko, fedhii tokko, jajjabinaaf kaka'umsa tokko qaban walitti fiduu fi kutaa tokko keessatti wal quunnamsiisuun ulfaataadha jedhan. Dhaadannoon seminaarichaa ijoon inerjiin hundaa dhaqqabu ka jedhu barreeffamoonni dhiyaatanis mata dureelee kanatti kanneen fuuleffatanii jedha Iskindir Firee Finfinneerraa. Biyya amma galgala waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Keessummaan keenya kan waa'ee uummata Oromoo har'aa Lalistuu Toofiq jedhamti. Lalistuun shamarree ganna 23ti. Diqqeennaanuu waa barreessuu jalqabdi. Gaafganni kiyya 5 akaakuu kiyya jala taa'een durii seenaa fi eenyummaa kiyya barachaan ture jette. Kitaaba 5 barreessite. Fiilmillee barreessutti jirti. Kitaabisii keessaa tokko imala jireenyaa jedha. Imala uummati Oromoo godina garaagaraa irraa nama 50 ta'u gama gamaan walitti dhufee waan hedduu keessa darbaa waliin yaa'u seenaa dhugaaf asoosoma qaba. Soraatu asiin dura gaafisiin kitaabisii eebbisiisuu Finfinnee deemtee turte dubbise kutaan duraa kunoo sora.
Nama ammaa kana dubbisuu jiru kun lalistuu Toofiqiiti. Baakkoo Agricultural College yookaan ammoo kolleejjii qonna baakkooti. Barnoota saayinsii biqiltuutiin digiriin eebbifamte kitaaba 5 barreessite fiilmiillee barreessuu jira jette. Fiilmi 5 lafa qabaa jette. 5 kun cuftinuu seenaa gargaraa dubbataa. Agi tokko ammoo aga kutaa 70 kan dheeratullee ni jira jette. Kitaaba 5 ka barreessitu keessaa tokko imala jireenya jedhaa. Fiilmiin kun maanaasaa kitaabi kun waan maal dubbataa walumaanuu itti aaneetiin walumaan gaafanna lalistuu guddoo si galateeffadhaa diqqeenna jalqabee waa barreessaa naan jette maantu akka waa barreessisi tolche. Gaafumatti akkamiinallee gaafa takka yaadanii waaquma beekaa gannuun gaafum gara ganna sagalii akaakuun kuybeetta waan kee dabarseenaa aadaa waan akkanaa hanguddoon attaasa waan kanis jaltaa'ee barreeffadha achumaa wanni honiyoo namichi fayyadee waan dubbatullee hangaasisu ta'uu. Warra kitaaba akkanaa han barreessaa godhee kitaaba seenaa haa hiyyaa fayyadee waan akka kaartoonii limee wal tolchee dhuunfaa heenne qabutti barreessee deeman gaafa fiyyuu wanni barreessan gaafa sumaan seenti. Seena barreessuu feeti moo taphaa hobla barreessuu feeti moo waan akkam barreessuu feeti? Hayyoo barreessuu fedhii hedduu ani waanum seenaa fi aadaa wal qabatu barreessuu fedha. Kitaabota barreessiteetiin amma eebbififtee nama hedduulleen jaalatu kun imala jireenya jedhaa. Si wayaa aadaa hidhattee baadiyyaa keessa teettee lafa dotii keessa teettaa nama waa barreessuu jiru fakkaataa duuba horiitti mul'ata. Imali jireenya kunuyyuu maan jechuudha. Imali jireenya jetteetiin jalqabdee maaf mata duree kan kennitaaf kitaaba kanaa? Ilmeen namaa tokko eeguu guyyaa gara haadhaa keessa buutee waan iddoo dabarsitii jaalala jira jibba jira jireenya kan keessa yoo dhalatuman barumsaa seenuu jira hojii argachuu jira jaalala namni gosa ofiitii qabu jira tabiyyaa qabu jira hasabaa qabu jira. Waan iddoo keessa namni jireenya kan keessa addunyaa kan gubbaa waan iddoo keessi mal gabaabuma wanni ani mal jireenya dheefi Oromiyaa kan keessa laftufa heddeen kitaaba kun lafa Oromoo kan lafti hin jirtu dabaree ammoo keenya dabara keenya fudhannee booranii agiinagi guddaan iyyuu gara keenya kun keessa lafti booroon lafa bal'oo jiraachuu jira achi akka Taanzaaniyaallee uummatii keenya Taanzaaniyaa tuulle jira agachii mal kitaaba kun gara naannagirraayyaa golloo kanaaf mal jireenya dheetti moggaasee. Gabaabumatti. Imala jireenya kan agarsiisuuf namatti fakkeenya fudhattee namummaan dhugaa faan yookaan ammoo yaadaan uumtee maqaatti kennitee fi barreessitu faan nama gamii kee jirka. Namni hirkaa namni dhugaa karaakterii hedduu kee jira ammoo dhugaa haas keessatti seenan isaallee waan dhugaa guddoo kee jiru shaalaqa jaatanii alii yookaan kumala jaatanii alii kee jira atti ammoo namni filmaan ni barsiisu jira gam booranaatiin Dooktar Leeman Liibanii jira Dooktar Deebanoo Diidaa. Gaazexeessa Daraaraa Galgaloo gama Dargeetiin Dooktar Siintolina Bilisummaa gama Wallaggaatiin Dooktar Seenaaf Magarsaa amma gama Walloolleen Yoomii Tolaa akkasumas illee Ormaa Taanzaaniyaallee ni jirti. Namni gabaabumatti namni ka'ee jiru kana karaakteriin namni ammoo maqaan namaa harma ka'ee jira gar nama 49 Oromiyoon guutuu. Oromiyaa cufee deemee fuula cufaan ba'uuf namni mul'ateen. Dooktar Leeman Liibanii Booranaa kan ta'u Oromoo hedduu garcufaa waltiiti. Taanzaaniyaa Lembee Haraayyaa Lembaati. Dooktar Leeman eessa kaatee eessaan baate? Dooktar Leeman guyyaa eebba'ee jalqaba kitaabinu. Harka qabda xiqqoo tokko mana dubbisiyyuu. Yuunivarsiitiin Haroomayaa barattoota isii eebbisee geggeessuuf qophii eebbaa jirti. Guyyaa nam gammachiisu malee jireenya waggaa eebbacha keessa dabarsiisti. Dhiistee deemuu fi barattoota garaa sammaata. Haa ta'u malee umurii hedduu akka barbaachisutti tolte achiin ture. Hiriyoota keetiin addaan baatee deemuu dadhabdullee uumaa tolchuu hin dandeenye. Jireenyi kutaa garaa garaattu si eeggata. Kanaafuu eebbifamtee gargar ba'uun dirqamtaa. Ijoollee kan keessaa midhaabduun intala bagadaa namoota uffata gaa'onii gurraachaan bareedanii eebbifamuuf deeman keessaa Leeman Liiban tokko. Intala keessaaf gubbaan isiillee bareedu. Furdoolee qalloollee ta'in ilgugurdoo yookaan iji gugurdoo qabdi. Rabbiin waan cufa guutee kenneef. Intal namaaf kabaj qabdudha. Guyyaan eebbisii intaltan tagammachuulle hagaddaallee ibsai. Barnoota isii xumurti gara warri isii galuu fi uummata odoon baratiin isii barsiisan tajaajiluu fi guddoo gammatti garuu abbaan isii barnoota hin barate jedhe gaafa bawwee nyaafatti intal duburaa yookaan diinatti ergee qabsuun shaakkajaatanii warri isii irraa fuudhee ammoo guyyaa isiin eebbifamtu shaakkajaatanii lubbuun addunyaa kana jiraachuu dhabuu isaatiin akka malee gaddisee booda. Seenaa nam tokko agarsiisuu jirta leemmanam gaaf seenaa barnoota isii fixatu kan ofiin dubbachuu jirti. Ofiin dubbachaan guyyaa kana
Namni si barsiisee jaarsi kabajamaan jaalatamaa shaalaqa jaatanii lubbuun jiraachuu dhabuu isaatiin odoo guyyaa kan inni si argee fe'ibsila intali sun. Amma ofiin dubbachuu jiru. Ofiin dubbatti. Leemman asii kaatee garaama dabarti. Leemman arma kaatee guyyaa kanam warri intala iyya isii suni beektan Dr. Sintolina Bilisummaa tun. Tolina bilisummaa ta'u waliin dirree gabbu'anii achi dirree dabarraa gar dirree Booranaa dirree meeggatti imalti. Kan keessa lafa Oromiyaa kan cufa keessa rakkoo bal'inni isiin gartallee hedduu jira. Karrayyuu gara Shawaa achi Arsii Gujii jiddumatti Oromiyaa dhibiin intala Wallaggaa ta'a Dr. Seenaaf Magarsaati wal argu Oromiyaa kan cufachi deebisistaamuu kan keessa gaafuma marmaa galti karaa kan cufee. Gaaf qaxxaamurta deemtoor kan cufaan wal agartee tarii sun guyyaa eebbifamtee galte. Wal agartana rakkoon isii ergeette illee ni jirti. Rakkoo isii ergeettana nama Oromoo Tuulamaa Hashawaatii fi nama jaartii Harargeessa dirree dawaa ta'e Oromoo ta qarqaartee jira. Qarqaarsanaa wal argan. Achi deebi armumatti intala Oromoo ta Shawaa ta rakkatti arganii qarqaarsa wal argan. Achi deebi nyaatatti intala deebi ammallee intala Oromoo ta Wallaggaatiin nam Booran intal Booran deemuu jirtu wal argiti. Asumatti rakkoo wayii barbaadanii mucaa Oromoo Arsiitiin wal arganii hullee ni qarqaara. Artii akkasuma mallee Sidaamollee uummata kuush keessa haadan isiillee guddoo uummata Oromoo dhiyaattu warqallee wal arganii ni jira. Namni hullee wal qarqaara. Artii aduun itti dhiite ammoo Gujii bulanii Gujii tallee ammoo gurbaa Gujii nama doola jedhanii ijoollee kan qarqaara. Warri kun akkasii walitti dhufu. Yaani nama gamtaan eegee warri yaa'u kun. Warri yaa'u kun amma eegee Harargee haate guyyaa Harargee tanayyuu maanguddoolleen hedduu jira ammoo isiin gaafachee haatu namni Shawaa tokkoo fi namni Harargee tokkiin qarqaare warra kanachuma finfinnuma dhiiste gaayuu fi yaabbattee isiin garboorana qajeelte. Shashamallee gaariin dhaabate wanyaatti buutu sa'aatii garsaafaa garsaa 8 nama Arsii tokkuma sagalee fi odeeffatti intali Wallaggaalee nama Arsii keessatti. Namni ammayee waliin deemu jiru gurbatu lachumatti waan warri qarqaaree forii buleedhanii biraa deeman Arsiilee intal Booranaatiif ta'u Wallaggaa kana wal qabatee deemu jira. Gaarii kan keessa mucaayiloo abbaa Boorallee wal argan. Arman rakkoo wayii ergeettee kulleen hawaasa jala gore mucaan Sidaamuun gargaaree ha Sidaamullee achumatti hafe namni dhufee Gujii wal ga'ee gurba Gujiitii fi gurba Gujii kana warra qarqaaraa duun achitti dhiite Oromoo ta'a. Dr. Seenaaf Magarsaa kana Booran deema siilan karaatti argite rakkoon qabaniyyuu si geessite fuutee deemtiin warra kaan lameen tan Boorana waliin bahe warra kaan jalumaaf akara itti wal arganu malee. Tanaafuu seenaan kun dheera. Harargee jalqabanii yaadaqanii tarmaan baanii lafa Oromiyaa cufa edda biranitti itti goranitti nagaa fuudhanitti ol odeeffatanitti. Aduu akkanuma yaa'u jiran Booranaan bahanii Booran keessallee hin dabran fakkaate Tanzaaniyaa Keeniyaa kan cufaatti. Booran keessa akkas ta'a Wallaggaatullee fulaan hojii si hospitaala moo yaleeti. Artitti amma Dr. Deebanuu namni shaalaqa jaatanii si waliin barsiise. Akka tasaatu Dr. Deebanuu fi Dr. Seenaaf yoo Jimmaa waliin baratanii. Isiin warri kaan achumatti hojii hafee isiin ammoo hojiin joo isiite waan beekta Boorana kan irratti hojjette waan kanaaf East African Pastoralistii haate waan kanaaf deemtama. Achii namni Finfinnee dhufu wal agartee Naayiroobii yaa'anii Booran keenya hancuuffee qaxxaamuranii deemanii. Gosmasaayii kanallee waliin arganii waan hedduu jira asirratti nam kukkuyuu jiran malee hospitaala Gaamboo Keenyaa Dr. Karangee Kiraayitu jedhanii Booranaa walitti dhufe. Kun cufti seenaa walitti naqatee jireen walitti dabalatee yaa'u jiru warri kun yaa'umaa jiru. Jireen walitti naqatee imal jireenya yoodhanam jireenyi kun yookaan hojii walitti nam fida kaan barumsa walitti fida kaan jaalatee wal fuudha walitti dhufa kaan jaalal gosaati wal qarqaara walitti dhufa. Imal jireenya jettee tanaaf imal jireenya baaftee seenaa gumii yaa'u jiru gumii walii yaa'u jiru jireen walitti naqatee yaa'u jiru. Gumii bal'oo walii yaa'ee. Maan keessa agarsiisuu feetate namni kan cuuf barreessitu. Wanni guddoon jira tokkummaa. Tokkummaa tan agarsiisuu jirta. Dansa kaan akka guddaan namni kitaaba kan keetti dubbisee iyyuu irraa beekuu danda'a. Kitaabi kan imali jireenya kun agab guddaan kuma atmamma jechuu jirtu kun seenaa tokko gumiitti seenaa walitti naqatee tokkummaaf walii yaa'u jira gumii walii yaa'u jira maan fakkee jiru akkana. Aadaa jira seenaa jira qabsoo jira jaalala jira jaalalti tulla yoo jaalaleen jaalalummaan Oromootu wal jaalattee wal fuutukkee jira haruma aadaatiin jechuudha. Ijoolleen tun taceera fokkoo qabda haruma aadaatiin akka aadaa Oromootu achii barnootiin jira diinagdeen jirtii guddisi daa'imaa hin jira gabaa uummata akkamii wal qarqaaraa sun buusa gonofaallee ni jirti. Shaalaqa Jaatanii Aliifaa
nama akkana kanfaa keessa barreessite gabaabsi waan jaatanii maan jettee barreessite. Kumala jaatanii ani goota Oromoodhe maree waanumisaa deebi'aa malee ijoollee shaneen tana waan guddoollee tapha. Shaalaqa jaatanii gabaabumatti seenan isaa waan yoo barreessanillee keessa baanuu miti. Nam gosa of kennee sabisaa biralleetti namni guddoo jaalata. Kitaaba kan kee gabaabumatti yoo ilaalle jireenyi gosa tokko jireenyi uummata tokko hayaa'u agarsiisu jira. Kitaabii shanan laf jiru waan maalii dubbate? Tokko halammeessoo bineensaa fi nam jidduu waan jira. Durii illee naa ta'u malee durii laf jirtu sadabarto doon taane akkuma bineensi dubbatutti bineensa kana taasaa nama waliin. Bineensa nama waliin haasaa? Bineensa kanatti kuma rakkoo namaa cufiifa bineensa kana dubbata. Tarriif nam jidduu wanni bineensi hulleen tarriin bineensi karaa booranii argille keessa tarriidhani. Tarrii kanatti amma dhukkubeettiin tarriin guddoo ol jaalatti cirreesseenne qorsii cirreessa hanyee firdabree narra dhukkubuu jirti dhiirsi tarrii sanaa haboo kaameraan fageenya oduu akka godaa gottu argite. Har'a bineensi isaan keenya dubbatetti dhufte achi gaarii kee keessanii maal hospitaala barbaadde argachuu hin dandeenye ka'uum namaa fiddi. Kun kitaaba lammeessoo kan sadeessoo? Ammoo kitaabni hanqaraabee barreesseyyuu osoo hin darbinii fi dabarteenii Oromiyaa kutaa 4 of keessa qabu. Achi rakkin guddoo jira. Rakkinni barumsaan jira, rakkinni jireenyaa hedduu iyyuma kee guddatan keessa. Haadhibiina. Sadhibiin ammoo seenaa haahuu hiyyaa. Gaafa inni itti mannaan kutaa 5 waan gaafas barreeffadhee irraallee rikoordi godhee laf kaa'ee. Kutaa 5 gaaf jirtu? Gaaf kutaa 5 gaafa nyaakaawuu gaafas rikoordi gochee jalaallee barreesse. Kaan dhibiin ammoo waan guddis daa'imaa akka malee nama gammachiisaa jira. Akkuma aadaa Oromoon dhibiileen qabdu gilmaan nyaatutti duratti nyaata abbaa warraallee jedhuuf ijoolleen gololfattee gaafata. Wanni ijoollee wal qabata habooranii ijoollee ta'umaa wanni guddoon booranii bakki ijoollee agamitti. Mee fiilmii deema fiilmii 5 lafa qabaa jettee fiilmii maanfaa 5 kun? Deebii gaaffiif kanaaf kanneen biroon torbee walitti deebinaa shamarree lalistuu Toofiq hedduu galateeffannaa. Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Kan hidhaa keessa jiru gaazexeessaa Iskindar Naggaa waaltaa pireesii sadarkaa addunyaa biraa badhaasa waggaa kanaa kan goota walabummaa pireesii addunyaa jedhu argatee jira. Waaltaan kun badhaasa kana lubbuu isaanii wareeganii walabummaan yaada ofii ibsachuu irratti gaazexeessota gumaacha olaanaa qabaatan filee akka badhaasu beekseera. Pireezidaant Doonaald Tiraamp fixiinsa naazii yaadachuuf jecha har'a biilsa mana maree bakka bu'ootaa keessatti sirna qophaa'e irratti haasaa dhageessisaniin jibbiinsa juushaa irratti oofamu itti duuluuf seenan loogii sanyii buqqiseen balleessaa jibbiinsa nin balaaleffadhaa akka pireezidaantiitti kana yoomiyyuu juushota cinanan dhaabadha jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetir baandii 19:22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.